raga'e hamaan raga'e kanaaf namni hundumtuu naa dirmate miti obboleessa koo Islaamaatiin naan jedhe malee abdii Islaamatti dhufte jedhee namni na gargaare hin jiru. Hamaan isin irraan ga'in waan isin hojjettan hundumtuu keeriin isin haa deebitu. Na gargaartanii bakka waan gaarii hojjettan hundumaa keessa deebitanii laaqinaa deebitanii hin xureessinaa bakka gaarii hojjettanii ittiin balleessinaa gaarummaa keessanii. Kanarraan kanaaf immoo erga rabbiin koo hodhu jedhee naa kenne madaa kanas madaa koo wajjin nan jiraadha. Kaleessa dhokfadheen jiraachaa ture nama tuttuqqee miidiyaatti nu yaaseen malee dubbatachaa hin turre maal ji'a lama guutuu mana keessa taa'an ture miti madaa kana baadhe. Maaliif madaa kana wajjin rakkata jedhanii kan na baasees warra amma miidiyaa irraa iyyaa jiru kanadha. Maaliif madaa kana wajjin jiraata jedhee kan na baasees warra miidiyaa kanarraa iyyaa jirudha. Ji'a lama guutuu nan madaa jedhee dubbadheera taa'an jira mana koo keessa calluma dee. Inna erga rabbiin kun naa kenne hayyaalamu hin yaalamin rabbii kun naa kenne alhamdulillah qabadhee nan jiraadha. Rabbii koo galateeffadha. Yoo barbaade illee naan ajjeesu rabbi madaan kan biraadha. Ammalee nan socho'a nan nyaadha nan dhuga mucaa koo nan gargaara. Ittan uffisa irraan ni qadanda'eera. Yoo barbaade immoo naan illee ajjeesu rabbi waan barbaade haa godhu. Garuu isin na dhiisaa bakka. Wallahi hin du'in. Wallahi isin na dhiisaa. Angala kootiin turan tokko naa seenuu waa tokko si gaafachuu barbaada. Obboleessa koo Abdii wallahi wanta damma dubbattee kaate natti dhaga'ame isuma dhuguma. Rabbiitu abbaa barbaade islaamummaa kenna abbaa barbaade raasa fudhata jette dhugaadha anuu kaleessa jedheera eeyyee abbaa barbaadeef kenna abbaa barbaade dhabu ati immoo akka obboleessa tokkootti akka obboleessa islaamaa tokkootti jollomeen jira afoona lillaa footoo kee fayyadamuu kootiif footoo kee kaadhee haasa'uu kootiif dhimma obboleessa keettiif sitti fiduu kootiif gara kootii rabbii rasuulii jedheeti afootu naa jedhe. Dhiifama guddaa. Ayyimu beeku galatoome wallahi. Dubbadhu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa afootu naa jedhe. Abshir bakka rabbi si fadhiisu si dhiiseen jira qaaliku. Abdii obboleessa keenya Waalaikum salaam warahmatullahi rabbi si haa fayyisu. Fayya kan kee guutuu rabbi si haa deebisu. An viidiyoo tokko illee hojjedheen ture kaleessa. Maaliif nama kamiin iyyuu aksidentiin tokko hin mudataa akka hin beekamnetti rabbiin waa eegu. Ilmoo ofiirraa ta'uunis hin madaa haadharraa ta'uun abbaarraa maduun hin ta'a. Wanti sheexanni hojjetu tokko hin beekamu yeroo balaan tokko namatti dhufu. Sheexanni waan baay'ee hojjeta nama darara. Innaa rakkoo kaleessa irra ga'eerraa arraba keessan kanatiyyuu namicha kana gubaa jira. Irraa dhaabbadhaa jedheellee viidiyoo hojjedheen ture wallahi. Maaliif kun kana wantan siin jechuu barbaadu immoo tokkoffaa namni miira keessa si galchee waa afaanii si baasa. Waa afaanii yeroo si ba'ee jedhu immoo waan ati gaarii kaleessa dubbataa turte caalaa waan badduu tokko afaanii yeroo si baate seetiyyuu addunyaa kana naannoftee gabaarra deemte. Kana waan taateef ati akkuma kaleessaatti saba si bira dhaabbate Oromoo si bira dhaabbate musliimas haa ta'u kiristaanas haa ta'u ati galateeffachuurraa boodattiin jedhini ammas immoo abbaan rakkoo kan kee kun wanta ati keessa jirtu kun rifachiisu si gargaaraa si yaallata. Oromoon miliyoona 80 gadi miti. Innaa birri miliyoona 16 bu'e 17 bu'e jedhamaa ture xinnoodha kun sanaa ol si buusee ammayyuu taanaan Oromoon si yaallachuu danda'a obboleessa keenya. Saba bal'aa qabna lafa bal'aa qabna ummata bal'aa qabna galata rabbiiti. Kanaafiyyuu kana waan ta'eef iyyuu haamileen kee akka hin tuqamne siin jechuun barbaada. Akkasii galatooma. Orfin argadhu obboleessa kootillee galatoomi. An waan an dubbadhee darbuu barbaadu baay'een turu mu beeko. Dhiifama deeqaa tokko tokko ijoollee kenneetanii nuurraa dubbannaan. Lammaffaa itti deebi'an suuraan dubbadhee jira. Naalaatti mu kanarraan kana filugumaan galata hawaasa koo balleessee illee hin beeku hin balleessin illee barreeffamaan yeroo hundumaa galatooma ulfaadha as geenyaan jechaa deemaa jira. Waan hojjetames guyyaa tokko evidensiidhaan ragaadhaan walitti deebina har'a hundumti isaa darbu jenneeti ilmi namaa maallaqa namarra gashaa hin baasaa hojiitu jira hojjettootatu jira maalootu jira isa kana inshaallah walitti deebina akka nama barateetti miiraan haasa'urra miira keessaa baanee nama taane haasofna jedheen dhiise waan hundumaa amma miiratu haasa'a waan ta'eef haasa'uun hin barbaachisu kanarraan kan hafe mu beeku waan namatti hin himne waan sitti mu barbaadu warra azala jirutti illee himu kan hin barbaadu mucayyoon balaa kana irra geessiste
ergan gubadhe an jechuun amma suubiitti waliin teenyee taphachaa bullee wallaahi bor waan an araara nan godhaa fi afaan isaaniirra garuu waan amma jedhe kanan dhageessu afaan maatii isheerraallee afaan isheerraallee reekoordi godhadhaa waan amma jedhe kananii dhageessani waan ta'eef halkan guutuu wajjin taa'aa bullee suubii salaannee isheen dheerafteen illee bakkuman taa'ee waa barreessaa ture bakkuman taa'ee waa hojjechaa ture achuma rafee hirminatti dhufee jennaan daqiiqaa 20 booda waan irratti ta'e hin beeku. Bakka jechuun ibsaan na qabatee see ofii koo wallaalee jireenyi koo hundumtuun harkaa badee bakka mana gubateen see ibsaadhaan see kana yoon seene narratti gooti jedhee namanne sana booda billaadhaan mucaa koo waraanuudhaaf gaafa jettu obboleettiin koo jalaa miliksiteetu mana warra ollaa geessitee meeshaa wajjin kan isheen qabamte mucaan kun garuu ilmi namaa barbaadee hin dogoggoru waan dogoggorsutu jira. Shiixana haa ta'u, miira haa ta'u, waan fedhe haa ta'u, waan dogoggorsutu jira. Ani hintala kana hamma har'aatti himatatti baneera. Himatatti hin banne bara. Utuu himatatti banne daqiiqaa tokkotti mana hidhaatti dabarsee kaccallee waggaa 16 hiisisuu nan danda'an ture. Garuumaa inni ilmi namaa kun gaafa dogoggoru eenyuun haa ta'u ejjennoo koo duriiti kun kiristaana yeroon turellee ammallee yeroo ejjennoon konni guddaan namni tokko gaafa dogoggoru waan sababa ta'ee dogoggorseetu jira. Diinarraa haa ta'u, shiixanaa haa ta'u, waan biraatu duuba jira haa ta'u, wallaalummaarra haa ta'u, sababatu jira. Himatatti hin banne hammarraatti maqaa ishee hin dhoofne. Waajjira poolisiirti. Abbaa langaatti hin binne hammarraatti, abukaattootti hin binne hammarraatti. Nagaashee jiraachaa jirti, firishee dhaqee gaafachaa jira. Himatatti banee mana murtii dhaabeetti murteessee intala kana hiisisuu dadhabeetti hiisisuu hin dadhabne. Maanni garuu guyyaa tokko ta'u guyyaa lama ta'u intalli kun mucaa koo wajjin dadhabdeetti. Mucaa koo naa baateetti gaafan sagantaa biyya garaa garaarra ture mucaa koo kan na ajjeesu kan mucaa koo ajjeesu maltu tarkaanfii kana irratti fudhatteetti. Utuu mucaan koo du'ee ta'e kanarra lama taanee duuna ture. Sigalee kana gatii yaaduuf hamma har'aatti waa'ee intala kanaa ol kaasee dubbachaa jiru. Mana yaalaa keessa taa'e illee gaafa nama. Tokko qabdi. Warra jedhanii intanii baasii hin baaftaa minaamin jettanu humnaan hin baasiftanu dhaggeeffadhaa. Nama waa biraa keessa miira keessa hin galchine. Isiin isa miiteetti. Geessanii sababa kamiin haa ta'u namni yoo miidhame seeratti mata malee namatti zayitii gubaa hin naqu. Miiteetti jedhaayyii obboleessa keenya islaamummaan isa akkanan jedhu dhiifama godhiif jedhama malee ofiin ofitti hin nanne isiitti naqee taqabbalaa tokko faratti. Sana booddee immoo sooriidha. Bifa humnaatiin deemtu taanaan mee humnaan baasisaa mucatti jenneeyyi mucattichi keessatti hafti. Seera Itoophiyaati obboleessu. Kanaaf mana yaalaa keessa taa'ee namoonni wantoota garaagaraa qaaf isaan dubbatan. Obboleessa koo olaa dhaggeeffadhu warra jala deemee baasiin baaftaa minaamin siin jedhu yookiin komeetii jala dhufanii maqaa islaamaatiin yookiin maqaa kiristaanaa baafatanii dhufanii miira keessa si galchuudhaan waa si barreessan wallaahi mucaadhaafis hin yaanne atuu ilma namaati xiiqiin wanti ta'u hin jiru. Eenyunuu Dhimmi seeraa fi dhimmi miira adda addaa. Kanaafuu ati amma maal godhata mucaa keetti hojii si rakkatte sana ndagatini shayxaana jira jechuudha dhugumaa ilmi namaa jaallatee nama ajjeesu ilmi namaa jaallatee nama ajjeesuu dhiisi ofiyyuu ajjeesaa bara shayxaana waan jedhamu. Ilmi namaa waamu ta'een dogoggora wallaalummaa haa ta'u itti fakkaatee haa ta'u dhiibbaa duubarraan jiru haa ta'u. Angaruun tala kana mana yaalaa keessa yeroon ciisullee yeroon ofii koo hin beekne namoonni abukaatoo meeqa dhufanii gaafa isaan sana godhi kana hin dhagawan maaliif jechaan fayyina haasa'a waa ishee fayyee itti yaada gaafa sammuun koo na fayyu gaafa saayee koon koo na fayyu jedheen waan hundumaa dhiisi istiil na hammarraatti an xabaqaa tokkollee itti hin binne dhaqxee mana murtii tokkollee ishee hin dhaabne namoonni araaraaf gaafa dhufan maaloo fayyeenuuni hin araaramna rakkoo tokkollee hin jiru an dhiifama nan godhaaf ammallee dhiifama godheefii jira seera qabatee jiraaf malee. An takkaa galagalee dantaashii waan tokkotti dubbadhee hin beeku. Garuu waan nama ajaa'ibu keessa wantoota amma miidiyaa irratti deemaa jiru hundumaa gaafa isheen afaaniin wal bira dhaabbannee nan sobe nan dogoggore yookiin immoo namatu haasa'e jechuu ishee arraba koorraa waa buqqaastu hin agartani. Abdiin akkas godhe dhiitee olfarraa baase maaloo godhe maal akkamitti wallaahi an tabaaf dhiitee hin beeku olfarraa baasuu dhiisi maal ollaan hin jiru namni hin jiru gaafa namni olfirraa ba'e calluma taa'aa dhiitame maali gowwummaa jiilummaan akkasii. Dhiitamee mitiiti namni tasa yoo olfirraa ba'e iyyuu ollaa meeqaa walitti hirmata baay'isee maal gowwummaan akkasii maal wallaalummaan akkasii so afaan seedhaan dhaabattee soba dubbiin kun gaafa ishiin jettu garuu yeroo dhiyootti agartu
An garuu isin miira keessa nagashitanii nagashuu dhiistaniif ishee Ela araara abdi, gochuu hin wai dhiisu tana ati wata ko sitte mu. umureera mubeekos Ela umureera. dhaggeeffadhu abdi. Gabaabsee waa tokko sitti ijoolleen illee godhan koo asii waa intalaa irratti wallaahi summa wallaahi islaamummaa fedhii keetiin jaallatteetti dhuftee miti lubbuu kee ibdarraa baraaruudhaaf itti dhuftee miti an akkasittan beeka si galee dhugumaan rabbii karaa natti ittiin rabbii wal agartu karaa mucattii kanaati. Rabbiif jecha dubartii haadha kee dubartii obboleettii kee dubartii haadha manaa kee namni waan barbaade siina jedhu dhugaasa ta'u dhaggeeffadhu dhugaasa ta'u. Sobasa ta'u rabbii keetiif jecha yaa rabbi araaraan sirra barbaada jedhiiti mucaadhaan araarami rabbiin biraa waa guddaa argatta kana malee kaayyoon keessa kan rabbii haa ta'u dhageesse kaayyoon keessa kan rabbii haa ta'u malee isa kan namaa laaliin ajjala deemanii warra hin baasii wallaahi baasis hin baasif ta'a jedhanus illaalin lammaanuu dogoggora mucattii kana akka badiisii Aarii isaaniifuu deebi'aadha manaa koo godhachuuleen hin mala maaltu beeka. kana la. Oduu nama danda'an akkas. Kanaafuu namni maanoo si tuffisuu danda'a komentiin laalini akka labsiyyaan nama gooteen ta'anu rabbumaaf jecha baasifadhu maal taatus guyyaa tokko si wajjin jiraatteetti sana laaluu caala gaggabaabsaa dubbadhaa boona daqiiqaa tokko tokkotti adeemu. Yoo boonaan hin jirre Dr. Hamzaa Jilo jirta. Okay, mu begala to mi on harkisu ke ti biyan kan kelle adu milchata ara to ko farratti pulis ke na bira. Sabate bona. Nagaba. Dhaggeeffachuu jira. Dhaggeeffataa jira. Eshi. Afitatu ka jadi Fixadhu. Jilo jadi. Tokko farratti abdii raggaasa rabbiin fayyaateetti siyaatee bisuu obboleessa keenna waan biraa walitti dhabnu shahaadaa walitti qabna. Rabbiin siyaa fayyisuu ka achirraa itti obboleessa keenna eessa yoo taatu namummaa keetii si kabanya amantaan keetii Membari tuka. amantaa keetii dhufte ammoo tiyyuu amantaan calqee miti hin jijjiiramu hin qayyaramu ati duutu kama bidhaattu itti jira amantaan kun har'a naaf sin finne waan lubbuu keenya caala jaalannu si caalanna. Maaliifi ati nu biratti keessummaadhaa akkasitti si laalla. Eega garaan dhufte ammoo nurraa barattee nu caala barattee nullee barsiiftannee yaanna. Suni achi si caala hin beeynu. Lammata irratti ka obboleettii teennaa dubartiidhaan dogongorte rabbumaaf jecha irra tariif rabbiin dogongoraan kee marra si haa taru. Hin miidhamne jechuu kennaa miti. Si argaa jirra. Fattushooppii miti wanni kan kee kun. Ilma namaati ija gurraatti tanaa si argaa jirra. Osoo kana taate illee hagam akka miidhamuun beekta. Laala ammoo miidhaman keessa rabbi sirratti hin dhiifne. Rabbiin nama ofii jaalate mukkora subhaanallaahi. Obboleessi musliimaa obboleessi kiristaanaa si bira dhaabatee sadarkaa kanaa si gahuunu namni nama ofii olii gad harkise malee osoo nama kanaa gad taate mubaarak immaan kun quba sin qabu. Dhugaa rabbi hadha nama si godhanii nama 6,700 irratti yaada kan keessi dabarfachuun atuu gartee carra qabeessaa antaruma jedhamuu beekala ta'uumi haasawwan dheeressinu. Dubbii lafee qabu dubbii jajjabaa soofte galatoo bulfadha akkasi namaaf kabaja kennuu dhugaadha malee ni koomentiidhaan iyyan kuni dubbii erga dubbiin badee keen boona dubbadhu deeqaa tokko dubbadha. Boona. Hayyee uffata keenya galatooma. Waan kana hawaasni keenya akkuma hamas dhaguu barbaadu toltu dhaga'uu haa barbaadu sheeris godhaadha mee wal yaama. Duraan dursa obboleessa keenya abdi baga rabbi si baase baga rabbi si hambise. Yoo maalillee taate namni yoo walillee qeeqe yoo waa waliinillee jedhe hammeenya irra namni wal jaalatu hin jiru. Ani waan tokko keessatti garaana nyaate. Ilmi namaa kuni gaafa nama bira dhaabbatu waa masarsaraa itti naqanii yookaan dirqiidhaan gurra qabanii fidee nama bira dhaabbatu. Namni ofii jaalatee nama bira dhaabbata. Haga guyyaa har'aatitti namoota waa dubbataa jirullee inuma agarra. Jechoota amma abdiin fayyadamaa ture keessatti mubaarakas waan jedhe qaba abdiillee waan jedhe qaba. Jecha abdiin dubbate keessatti jecha obboleettii teenyaa ni dubbate osoo nama biraa taate jecha san namni dubbatu keessatti ilaaluu qabdanii jechuudha. Maaliifuu osoo gartee hadha akkasitti miidhaa agarsiisan namarraa namni qaqqabee maaliyyuu haa ta'u jala bu'ee seeraan hordofatee miidhaa ofii san yoo adda of arguun waan san yaadata. Kan hundaa dhiisee kaleessa bu'aa bu'ee wajjin darbite kaleessa na fayyadee jirti. Ani gartee jechi inni jedhu sunu na ajaa'ibee jechuudha. Walumaa galatti immoo beetis galatoomi. Namni nama kanaa waan jenne hin jiru. Garuu gaafa abbaa gurra isaa irraa dhaga'an jecha namaatii miti jecha nama kanaa gaafa dhaga'an waatu namatti dhaga'amaa jechuudha. Obboleessaa fi inni garaagarummaadha. Maali namni kamiyyuu mataa ofii irratti masuula malee abbaa biraa irraa gaafatamuu hin danda'u. Abdii fi addisuuni
jalqaballee namni karaa islaamummaa dhufe abdiidha. Osoo abdiin adda ka'ee achi deebi'ee dhugaadha kaleessa addisuun isa jala dhufee isa biraa deebi'ee jechuu dandeenya. Namoonni tokko tokko waan tokko tokko dubbataa jiran. Jara keenya yoo waliin godhuufillee miti biiliyeenaan illee osoo ka godhaniif taate bakka inni fayyaa hin qabne miti bakka inni fayyaa qabutti yoo godhan ilma Oromooti. Homaa ormaa waan goone. Ormi nuu kanaa lama sadii nama saamuu danda'a. Obboleessi keenya miidhamee dhukkubsatee dhukkuba isaa cinaa dhaabbanne hadda immoo gadi baay'ee namni gartee osoo inni dhukkubsatu dhukkuba isaa irratti waan kaleessa kenneef saniin gaafa deebi'ee namaa waa dubbatu kun xiqqeenna. Walumaa galatti obboleessa keenya abdiisitti hin dhagaa'imini kalee namni amantaa ka qabatuu fi ofiifi malee namaafi miti. Amantaan ka dhuunfaati ka obboleessa keetiiti miti kan keeti malee kiyyaa miti kan keeti miti namni qabrii ofiittiif amanaa jechuudha. Kanaaf tarii dogongorii akka gasti lamaatis keessatti ta'uufillee ta'u namni yoo waa dubbatee jiraate anas gama kootiin dhiifama garuu hin hubanne an dhugaa rabbi akkanatti hubadde akka biraati. Jecha amma mubaarakaasaa ture anillee deeggaraati ture jara kana dhaabadde garuu akkasii miti dubbiin jecha isa afaanii bahu dubbiin nuti kaleessa hubanne waladdaa jechuudha. Kanuma jechuu barbaadee hawaasa keenya warri gara malee fudhattan addisuun deemuu danda'a addisuun garagara. Abdiin kaleessa gubatee qaamni isaa miidhama keessa jira. Miidhama san keessatti illee osoo inni gartee kaleessa amantaa kana keessaa baheetti akkas dhaabbatanii waa dubbatan namoonni lafarraa ka'aniiti akkasii jedhee dubbatullee jira jechuudha. Kanaafuu osoo walii hubanne irra gaariidha jechuun barbaadee galatooma. Ulfaadhu baay'ee sababan taanu baay'eetii namaatiif sababan taanu galiitiidhaaf sababa taana malee deemsa namaatiif sababa ta'uu barbaadu gara kootiin obboleessa sana. Deeqaa tokko ittiin kun hojjetu kun dubbatan deeqaa tokko dubbadhaa dhaamsa dhaamaa fi. Mubaarak daqiiqaa takka qofa naa kenna. Dubbadhu. Abdii Raggaasaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdii hundaa ol amma jechoota namaa barreeffama namaa laaltee sitti hin dhagaamini amantaa kana barbaaddee itti dhufte rabbitu keessa si qabataa rabbi si haa tursiisu amantaa kana keessa. Jechoota namaa laaltee waan hin taane keessan seenini namni gaafa waa barreessu ka amantaa kana hordofu qofaa miti hin beeyta. Hordoftoota amantaalee garagaraatu as jala jira. Kanneen jibbiinsa sii qaban kanneen amantaa kana keessa jiran kanneen ajandaa barbaadan waan barbaadan jechuu malu. Dhugaa jettee haadha manaa kan kee himata itti banuu osoo barbaadde har'aa miti. Inumaa'uu jette nama abukaatoo tokko ittiin bitannee jette. Namoonni hedduun na dubbisanillee an dubbisuu hin dandeenye gaafan ofitti deebi'ee dubbisuu danda'a jedhee jette. Ani baay'ee natti tolte baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaa gargaarsa kan kee kan tarellee kan dhufullee yoo barbaachise si waliin jirra. Wanti ati gochuu qabdu tokkoffaa of ta'uudha ofitti deebi'uudha. Tiiktookii kanarratti manuma nama hedduu deemtee mataallee of hin dhukkubsini. Mubaarak caarraa kanaan galatoomii. Saayikoolojii namaa ijaaruun bira dhaabbachuun tumsa ta'uufin barbaachisummaa qaba. Caarraa kanaan Mubaarakiin. Ulfaadhu baabaa koo. Ati immoo Abdii wanti ati gochuu qabdu manuma namaa suuraa kee maxxanfatanii ta'an hunda dhaytee ibsuuf hin barbaadin. Sitti mee jira ani laal. Mubaarak atis kana ittiin. Namni nama amansiisuu hin dandeettu tokko asii yoo amansiifte tokko asii hin banata. Hunduu akka ati dhayitu barbaada. Vaariyaalii manaa barbaada. Fooloo barbaada. Siigalee of argisiisuu barbaada. Namni baay'een jala dhaqanii halaalanii barbaada. Kanaaf mana namaa deemtee tiniin saayikoolojii keellee of hin miidhini. Si jaalanna si kabajnaa. Wallaahi jalqaban jedheenii baabaa nu keessaa dubbattee galatoomuufadha. Jalqaban jedheen kan. Yaa kanaaf dhiifama wajjin hundi keessanuu warri as jala jirtan warri waan hin taane barreessitan nama kana haasaa isaallee argaa jirtanii haala inni keessa jirullee argaa jirtanii cinaa gara bitaa kanarra fuula isaa argeen ture ani viidiyoo isaa orjinaalallee namni itti dhiyaatu keessan naa erge baay'ee tokko natti dhagame wallaahi sucheeshinii kana keessa taa'ee tasgabbaa'ee namaan wajjin haasa'uun isaatu waan ajaa'ibaati namni kun jabaadha dhiisa hin tuqina rabbi sodaadha rabbuma keessan sodaadha balaa hundaa rabbi namaaf fida rabbi namarraa fuudha haadha manaa kootiin araaramuu dandeenyaa jedhe namni wal dhaba seetanni waan naman goone hin jiru lubbuuyyuu nama baasa kanaaf lubbuun namaan baane namni kun lubbuun jira rabbi ofitti haa deebisu rabbi haa fayyisu rabbiin olitti haa deebisu ani kanuman dubbadhamuu beekoo galatoon ulfaadhu Dr. Hamza dubbadhu.
دفاقا warahmatullahi wabarakatuh. Warra amantaa biraallee akkam jirtu siin jechuun barbaada. Haasaan haasoo barbaade tokko mubeen jalaatti fudhatee natti toleera. Yaadicha achuma irratti bakka nan liqimsa deeman dhiise. Sunis haadha warraa isaa wajjin rakkina inni qabu aguma amantii musliimaa kana jaallatee keessa isaatiin lubbuu isaa fudhateera yoo ta'e ammallee haadha warraa isaa kan haalattiin itti deebi'ee inni araarfatee amantii isaa kana jabeeffatee ittiin jiraatu. Nutillee hunduma hawwii hunduma keenyaatti baay'isawwe miidhama kee qofa otoo hin taane mucaan sunis akka miidhamaa jirtutti waan sin gidduu jiru siif rabbii keessantu beeka wanna sana hunduma akkuma yaada keetti deebitee gar tokkotti gootee amma garuu yaada keessan jijjiirrattanii lamaanuu amantii keessaniif jecha dhiifama walii gootanii dhuguma amantiin keessan lamaan keessan jaallattoota jechaadha keessa keessaniin dhiifama walii gootanii mucaa kanallee rakkoo isheen keessa jirtu keessaa baastee atillee rakkoo keef si bukkee dhaabbattee akka isheen si yaalsistu haala mijeessitee etoo walitti deebitanii uummanni kun akka lubbuutti sin jaallata jedhee yaada. Gargaarsiif ta'e sin xiqqaata jedhee uummanni si bukkee dhaabbachuu danda'a. Kanaaf Mubaarak yaadan barbaadan jalaa dubbattee kanan siin jedhu kanaafidha. Yaada quubsaan taasisatee guddaa galatoomaa naa jiraadha. Yooni dogoggoree dhiifama naa taasisaa jechuun barbaada. Kanuma dubbiin galatoomi. Ishi toofii waan jettu qabaatte yookiin exactly dubbadhaati. Soolis dubbii gaggabaabsaa ga'a adeemu. Injiru exactly. Excellent. Aye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مال مثلا كو كنجرا مالم برا تكرو بتام ميلا. exactly إنجليبا. exactly إنجليبا. بابا ناسي ناسين. والله الغاجر. أيه. دو مانكا دو مبرد دم برا ننانجت. إيش excellent. Maal ture egaa dubbiin dubbadde Dr. Hamzaanii na keessa dubbata waan ta'eef yani kanarra waan dubbadhu hin qabu baansaanii na jalaa fitan. Ulfaadhu galatoomi beekaa yeroo haasee dubbii namarraa fitan. Sool waan jettu qabdaa waan addaa. Mubee waan addaa waan hin jedhu qabu ajandaa keessa jeequu barbaadu baay'ee si kabajnaasi si jaallannaa. Jaallatami si haa jaallatu ishii. Maaliif si jaallannaa ejjennooma keessan ilaallee yaada keessan ilaallee guddinuma yaada keessanii bal'istanii yaaduu keessanatillee Dr. Asliin kabajamaan illee kanaaf dhabeetta kan nuyi sirriitti xaxxaarraanee kaanee sin jaallannu dubbii keessanis kanaaf fudhannaa kanaaf isin jala yaana. Ajandaa keessiin kabaja waan hundumaayyuu keerfulii ilaaluun turuudha. Yeroo hunda amma asirratti si argu keessaa mubee badaa si daba dubbatu si hawaasa kana rifachiisu si argeen beeku. Saxxinnaa wajjinis gabbu'aa isa beekaa wajjinis teessee yerooti mari'attu yerooti uummata kana walitti fidduun argaa. Dr. Aslii kabajamaa ulfaataan keenya illee akkuma kee kana yeroo sin hojii Abdi. Yeroo sin hojii boonsaa hojjettan yeroo sin hawaasa kana. Ijoollee tokko maal jedhaa jiru dhiifama nuu godhi kan jedhaa jiru dhiifama dhimma darbe akka darbetti darbeera gara yaala keetii rabbi si haa geessu nagaadhaan deemi bakka seeqatetti immoo waan hunda keenyaa keessumaan waan goonu hin goona nuyi ati godhaa ittiin okiin isaa ittiin miti garuu jechati islaamummaa rabbi namaa kenna rabbi namarraa fudhata jette sana dhibbaan dhibba wallaahi narri fadhiyan yerooti nu dhiisii adaraa yookiin immoo akkaawuntii kee ergi birii nu gargaartira jettu wallaahi nanne heyan dhiifama guddaa si jeera ijoollee tokko tokko dhiifama si jeani waa'ee keetii miti waa'ee obboleessa keetii irraa iyyuu naasoo kana booddeen dhiifama guddaa. Jazakallah. Ulfina argadhu beeko hawaasi bal'aan kunis dhiifama nu godha. Dhaabamu takka abdii dhiifama. Okay dubbadha abdii. Hawaasi bal'aan kun walumaa galatti miiraanis haa ta'u wallaalummaadhaan waan isin mufachiisan dhiifama. Egaa dubbiitu dubbii fidaa dubbiin fidumoo baay'eensaa hin fakkaata baay'eensaa isuma inni fakkaatus inni isa ta'es hin darba waan hundammoo akkuma sila jedhee miiraan haasofna osoo hin taane gaafa miirri dhumu nama taane haasofna waa'ee intala san immoo namni hidhamee yookiin tortoree achi keessatti garafameef madaan konaan fayyuu gurri konaan deebi'u. Dhukkubbiin konaan hir'atu waan naa godhu takka illee hin qabu yoo cinqatii malee namni beektu tokko gaafa iddoo tokkotti rakkatu nagaa dhabuurraan kan hafe bu'aa sii buusu tokko illee hin qabu. Waa'ee miliyoona 16 yoo ta'e immoo miliyoonni 16 naaf xiqqaadha. Miliyoona 10 yoo yaalame miliyoonni 6 maal naa godha nama abjuu qabu nama mul'ata qabudha.
madrasaa ijaaruun barbaada, masgiida ijaaruun barbaada, mana barumsaa ijaaruun barbaada, mana barumsaa akaadaamii kan islaamaa ijaaruun barbaada. Kumi miliyoonni 16 anaaf xiqqaadha utuma ta'eyyuu hin taaneefu malee so kana miti kana gararraadha mul'anni koo jechuu barbaadeeni jazaakumullahu khairan wallahi warri kallattii garaa garaatti rifattanii ammallee afwaan dhiifaman isiniin jechuu barbaada. Kanarraan kana fi muu beeku bacame ulfaadhu mana keerratti carraa akkasii nu kennuu keefi akkasumallee obboloonni koo ulfaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asumaanii Yaada gabaabaa fayyaa ta'ii dhiifamaa akka keessaa barreessaa asumaanii maalluu goota beektaa abdii koo uummata keenya uummata kabajamaa jaallatamaa kana akka inni rifachiifnee keessaan illee addisuutti illee gorsa nuuf himi silkiidhaan isa ta'u ummati keenya burjaaja'uun qabu waan hin barbaachisne akka inni hin dubbanne akka ummati kun hin gaddine keessaan gorsa laadhuuf siinsi dhaga'amoor irra caala. Solko akkamtu jira sitti fakkaate sooliyee? Dheengadda gorsaan hin ture dhugaa dubbachuudhaaf gaafantiin kun dhufu baay'ee miira keessa galee baay'ee aaree baay'ee mufatee baay'ee dubbatee halkan dhimma keenya erga ustaas Xaalib wajjin finne kaanii halkan qorra keessa taa'utu akkam na urgufu dhaqni koo qorra hin danda'u siisiidha gogaa haraarree funarra biqilaa aduullee hin danda'u qorrallee hin danda'u bishaan harkaan qabachuu hin danda'u dhugaa dubbachuufi innaa kan hundumaa baadhee dheengadda gorsaan ture abe addoo kan nurratti ka'e kan dubbate musliima jechuun immoo nama hordofaa amantii islaamaati kan nuyi qabanne immoo islaamummaadha. Islaamummaan immoo karaa ittiin nama gabbaran osoo hin taane karaa ittiin rabbiin gabbaranidha. Kanaaf nuyi rabbii wajjin walitti buune osoo hin taane namaa wajjin walitti buune deebinee immoo hin araarfanna. Islaamummaa immoo kan nuu kenne nama miti. Utuu addunyaa kanarraa namni hundumtu nu qeeqe nu jibbe islaamummaan harkaa fudhachuu hin danda'u. Islaamummaas isaanii kennuu hin dandeenyu. Nama harkaa fudhanne miti namaafis hin deebisnu. Kanaafiyyuu nuun jireenya barbaachaaf kan islaama taane miira kee keessaa ba'iiti. Karaan nu ittiin rabbiin gabbarru islaamummaadha. Nama ittiin gabbarra miti. Utuu nama ittiin gabbarra ta'e dhuguma utuu gabbarru namni akkas nuun jedha jechuu dandeenya. Amma garuu islaamummaan karaa nama ittiin gabbarru miti. Karaa rabbiin keenya ittiin kadhannuudha gabbarruudha. Feliis waan tokkollee murteessi tole waliin jennee wallahi bulee akkas godhe. Siyoo maasiin jechuu barbaade addunyaa mataa isaa keessa jira. Utuu na dhagee gaaficha na dhagaa qorra keessa taa'ee gorsaa bulee maal jechaa bulee. Ati deemi abdii. Wallahi. Waan dubbachuu dubbate abdii raggaasaa Ajiilo ani qorra kataarra ture boonaa baalee wallahi na hojii rakkatu ture. Gorfamuu qaba dhalaamuu be'anis gorfamuu qaba. Waa'ee addisuuti Hawaasi kuni asii fachi dubbii walitti darbachuu qabu itti himamu. Sol akkasi jaaladhu beektaa. Sorry. Akkasi jaaladhu na beektaa miti. Akkan nama amantaa biraas hin jibbine ati ragaadha. Baay'een si kabaja baay'een si jaalladha. Namoonni akka itti dabnuun. Yoo addisuuni achi asamma fakkeenyaaf amantaa islaamaa xiqqeessuu barbaade warra islaama ofiin jedhutu isaa waliin dubbata seera jira rakkoon qabu dhageesse abdii raggaasaa wanni ilaallatu hin jiru. Hangara kootiin dhugaa tokko irratti mi'ootte sool. Irraa falmuun numni an irraas hin falmuwan innuun dubbatata dubbataara dhageessaniitu. Ani namni kun nama akka mubaarakitti namni kun nama akka namoomaatti miidhameera. Haadha manaa miidhus hin miidhinis dhageesse miidhameera. Miidhama isaatiif immoo namni gagaariin lagaan amantaan maaliitu waliin qoodin ijoolleen miira keessa nama galchitee waan hin taane nama asoorsiisti malee bira dhaabatteetti. Anamma abdii biratti hin dubbadhuufan malee wallaahi amantoonni kiristaanaa iyyuu abdii bira kan dhaabatan jiru. Kan qalbiin koo na beeku jechuudha. Dhageesse hin dhaabanne kiristaanniin jedhamu. Eenyunuu bira dhaabateera abdii bira. Kanaafuu ilma namaa laallata waa'een abdii. Balleesseeraa ta'u warra amantoota kiristaanaatti balleessuu danda'a. Islaamatti balleessuu danda'a. Ofitti balleessuu danda'a. Ilmi namaa yoo hin balleessine maal namummaan isaa nabiyyiidha ka. Namummaan qabu kanni nabiyyiidha bakka. Rabbiin biraayyi ergamee dhufe akkas taana. Ilmi namaa hin balleessa. Balleessa isaa achi keenye akkuma kaleessaa islaama kiristaanaatu hin jedhin jajjabeessuu qabna malee dhageessanii. Amma kaleessa obboleessi keenya abdii addisuu raggaasaa hin deemee jettani.
yeruma sana mutaan shahaada qabsiise tokko obboleettiif obboleessa godhatee dhufe. Islaamaa ifa wanaa godhaa malee warra amantaa baraa. Amantaan Islaamaa Mubarak Umar 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 Mubarak Umar kun amma nama shahaada. Waalaikum assalam. Obboleettii keessa birarti? Nabran jirtu WhatsApp irra galii dhaggeeffadhu mee sagalee wayisii qabeen ture ishii. Sagalee maali? Ramma Umar kun nama Umar jedhee kana moggaasee fi ilmoo koo hangafaatu maqaan isaa Umar jedhama. Innis immoo anaaf ilmoo hangafaati islaamummaadhaan yeroo jalqabaatiif namni shahaadaa Mubaarak Musammaa na qabsiisa malee jedhee dhalataadhuma naannoo Wallaggaatti kunoo isa maqaanaa moggaasi jedhee shahaadaa qabsiisee Umar itti moggaase.